garuu ni ramne walaniiru kamisa gaanii garuu callisan jimaata kana madeemuun qaba beektaa ana haadha koo duwwaadha haadha koo abbaa malee na guddistee baay'ee kan natti cabdee faarfannaan ani hojjedhe yeroo baay'ee sochii biyya biraadhaan hojjedha kanan afaan nama biraadhaan hojjedhe keessuma hadiyyaa yoommoo kan jedhu baay'ee kan biyya hadiyyaatti dhaga'ame hojjedheera isa kana namoota warra hadiyyaatu yeroo tokko istiidiyoo 22 mannaa istiidiyoo jedhamutti na arganii sagaleen isaan gargaare kacarraa ta'e faarfannaan biyya biraa dafee qabachuuf waan akkasii nan danda'a dandeettii akkasii waaqayyo naa kenneera waan ta'eef dafee man qabadhee isaaniif vookaalii gale achuma irraa ka'anii maaliif afaan keenyaa hin hojjettanii naan jedhaniin naanini okay atoo wedhe hiikaasaa naa hiikanii nan jedhee nan galee kanumaan hojjetamee xumurame garuu baay'ee dhaggeeffatame garuu afaan sana dhuguman beeku faarfannaa masaan danda'aaf faarfadha malee hin danda'u. Angagaraate mi umoyoyomo be umoyoyomo
Wotmadi kamate bi ummo yoyomo. Wotmadi kamate bi ummo yoyomo. Anitte torate bi ummo yoyomo. Anitte torate bi ummo yoyomo. Wotmadi kamate bi ummo yoyomo. Wotmadi kamate bi ummo yoyomo. Anitte torate bi ummo yoyomo. Anitte torate bi ummo yoyomo. Kichi jajabe nuhimbanne jira. Wotmadi kamate bi ummo yoyomo. Nunis jalabane nuhimbanne jira. Anitte torate bi ummo yoyomo. Kichi jajabe nuhimbanne jira. Wotmadi kamate bi ummo yoyomo. Nunis jalabane nuhimbanne jira. Anitte torate bi ummo yoyomo. Himbanne jira, 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 himbanne jira. Hidhamteettiin kun baay'ee mana taphachee taanaan baay'ee ma tokko jechuudha maaliifi hidhamuu waan haaraa miti yeroon siin jedhu namni kamuu hidhamaa jira warrumti sammuudhaan nu caalanii baay'een isaanii hidhamaa jiru ani tuun hidhamee waan tokko natti hin fakkaatu garuu hin hidhamne waan ta'edha jedhamus hin jiru koondishinii ta'e tokkoon qabatanii namoota sobaan haasa'an hololan tokko ture. Wanticha hololaniiru anis namoonni akka yaaddofneef FB koo qofaa irratti akka inni hidhamne namootatti himeera maaliifi namoonni yaaddaanii bilbilaa turan yeroo baay'eessa so ani inni hidhamne bilisummaa hidhamteetti waan jedhamu sammuu warra akkasii keessa jiru akka balleeffamu nan barbaada because hidhaa wanti jedhamu hin jiru waan ta'eef kanaaf inni hidhamne jedha ani ammayyuu jira yoomiyyuu sin hidhamus. Akka carraa sagantaan ani itti waamame nama lama taanee waamamne sagantaa guyyaa shanii yaadi qofaa koo baay'ee ulfaata nama wajjin waamame achi eddangee namichi hin jiru naan jedhan isumaayyuu shaanxaa koo baatee amma mataayilatti galii sabni taa'aa jira naan jedhanii dadhabbii akkamii karaa guyyaa lamaa deemee tajaajilumatti nan gale guyyaa 5 guutuu du'e dadhabbii an dadhabeef haalli itti na gaddisiisan waan biraa ture. Booddee Garuu na araarfatanii anis sagantaa lammaffaa dhaqee araaramnee gammachuudhaan na galchanii wanta sana gaarii taasisuu illee barbaadu guyyaa 5 guutuu garuu qofaa koon dadhabe dhugaadhaan dubbadhu sagalee koo waan ho'amee qaanii torbee tokko guutuu na yaalanii manatti waan ani fayye dhugaa isaan sabni waaqeffannaa qofa anis dhugaa beekamaadha faarfachuu achirra dhaabbannaan of hin beeku achi buunaan sagalee na dhukkuba wanta akkasii ture kanaaf mudannoo akkasii sinan qaba namni afeera naan jedhanii natti himne qofaa mana dadhabsanii na galchanii waaqayyo isaan eebbisu akkas ture amma faarfannaan ani hojjechaa jiru amaariffaanidha afaan amaariffaan tiraakii 3 gadhiiseen ture viidiyoo isaatti jijjiiru waan jedhaniif viidiyoo isaatti jijjiiruudhaaf karoora qophiirra jira waaqayyo jedhee bara kana ni qaqqabadhee yaada namoota keenyaaf ni qaqqabadhee yaada na gargaara. Biyya tokko namamanii akka carraa bishooftuun jiraadha ture haadha koo bira finfinnee dhufee qophaa'an jira gaafa roobiin dhufee kadhannee boobii dawwalaniiru kamiisa ga'anii garuu callisan jimaata kana deemuun qaba beektaa akka carraa faarfataan tokko hafee ture isaan jala sababii sanatti ani immoo sagantaa biraa dhiiseen deemuufiif ture. Waan lama miidhamuu fedha ani tan biraan dhiisee isaan immoo tokko isaan didennaan natti dabarsanii turan ganama gaafan deemuuf jedhe jalqabamee bilbiluu itti yaadi koo shakkite tolenne gaafa bilbilu maaloo biloo dhiifama siin bilbiliin hafne ni faarfatichi nu feemnaan jedhan yaaddeetta tokko bishooftuu irraan nu fedhamee lama qophaa'eera daddachaa badde sadaffaa immoo maalodha anumtu sagantaa biraan dhiise warra sanas gaddisiiseera tarii gatii koo gatii magoon argadde ilaaleen akkuma dhamma kolfechaa sana baay'ee maadha koo wajjin kolfine inaarre dhugaa waaqayyo naarre booddee faarfatichaaf dawwalee dhuguma deemtee nan deemee dhiifama giiftii koo natti akkasii godhe naan jedhe akkoon qabu ati tajaajilii galiin jedhee akka carraa asuma finfinnee irraa sanbata tokko sagantaa wayii tajaajileen bishooftuu
lafaa irratti namni ani qabu tokkitti haadha koodha. Ishiin karaa hundumaa na bira jirti. So waldaan keessa tures waggaa 7 kaasee akkuma faarfachaan ture siin jedheera. Yeroo sana sanna gorsitu ishee hamma hubannaa isheeti. Ammallee baay'ee waaqa ishee gargaaree hafuuraan guddatteetti. Yeroo sana garuu badaasin beektu garuu ammuma beektu Baayibilii na barsiifti na gorsiti. Na akkan guddadhuuf kan na godhe anaan haadha koo duwwaadha. Haadha koo abbaa malee na guddiste baay'ee kan natti cabde baay'een galateeffachuu barbaada. Namni hunduu haadha isaa jaallata namni akka kootii garuu jaallatu hin jiru. Yoom anaaf firiyaa koo kan taate gaafa gadi buutee kan na kaaftu waaqayyoon gaditti kan naa kennamte ishiidha. Ishiin olitti waaqayyo duwwaan na guddise. Kanaaf haadha koo baay'een galateeffadha naa jiraadhu bara baay'ee naa jiraadhu. Namoota na jaallatan jaalalli kennaa waaqayyooti wal jaalladhaa waan jedhuuf na jaallatu. Kanaaf naa jiraadha naaf eebbifamaa jira. Warra na jibbanis akkasuma baay'ee sababii guddina koo waan taataniif sirriimatti na jibbaa waaqayyoo si na eebbisu ani immoo baay'een siin jaalladhan jedha. Walumaa galammoo qulqulloota amantoota waaqayyoo kanneen sagaleedhaan duwwaa na beekaniif waaqayyoo si na eebbisu. Dhaggeeffachuu duwwaatu hin taane akkasuma jajjabinaaf naa kadhadhaa. Isin nuuf humna keenyadha sabni qulqulloonni waaqayyoo humna keenyadha tajaajiltootaaf jechuun barbaada. Waaqayyoo si na eebbisu biyya keenya nuuf eebbisu hunduu nagaa nuuf haa ta'u. Itoophiyaan Kiristiyaan Miidiyaa YouTube kana follow godhaa, subscribe godhaa, deeggaraa ofuma wal jajjabeessine malee namni bakkeeraan jajjabeessu hin jiru. Kanaaf follow subscribe hin dagatinaa. Waaqayyoo si na eebbisu barri keessan bara eebbaa ta'u. Qabeenyaa fi beekumsa dandeettii humna koo iddoo namni hin jirretti ani jiraanan jetta gaddaaf gammachuu kootti birmata isa dhugaa. Birmata koo ati kan koo. Birmata koo ati kan koo.